jenne kana kanumaan jalqanna afaanuma keenya kattanne dubbinna afaanuma keenya tarsiiboo hubanna afaanuma keenya kattanne dubbinna afaanuma keenya tarsiiboo hubanna kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna barancha barsiifna kubeedhaan jalqabna واللي هبجو كتبنا تبفنا واللي دكنا إجا قلبي دومسا بنوت فيلنا إساجير إبسا آبا جنكانا كانوا من جنكبنا أفانو مكينيان كتبنا تبفنا أفانو مكينيان كتبنا تبفنا آبا جنكانا kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tolaa hunda argamsiisa hundi haa baratu daddafne karaana isaan waliif himne walirra baranna aaba jannekana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jannekana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna guddan keenyas gaafas ifatti baana afaanuma keenyaan ijoolles barsiifanna ayyoo atis kaa'ii addeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obboodhas bobbaasi aabaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna
bakka shamaa akkam jirtu kun qophii keenya xiyyeeffannaa miilanaatiin dhimma roodmaappii haaraa ministeerri barnootaa miilanaa ifa godhe irratti kan mari'annu ta'a. Waggoota kurnan ittaananitti hojiirra kan oolu roodmaappiin barnootaa jechuunis inni barnoota haaraan ifoomee jira karaa ministeera barnootaa. Akkaataa roodmaappii kanaatiin caaseffamni barnootaa saayikilii sadiitti jechuunis waggoota 6 jalqabaatti barnoota sadarkaa duraa, waggoota 2 ittaanitti immoo barnoota kutaa 7 hanga 8 sana booda barnoota saayikilii sadaffaa yookiin marsaa sadaffaa waggoota 4 ittaananiif waggoota daree barnootaa kutaa 9 hanga 12tti kan ta'ee ifa ta'ee jira. Akkaataa kanaan naannoleen barnoota hanga kutaa 6 qofa jiru kan hoogganan yoo ta'u, barnoonni qormaanni waliigalaa kan kutaa 6 ni kennama. Ittaansee kutaa 7 hanga 8tti hin baratama. Kutaa 9 hanga 12ttis barnooti kan jiru yoo ta'u, qormaati biyyaalessaa kan jedhamu sana booda akka hin jiraannedha. Akkaataa roodmaappii barnoota haaraa kanaatiin dhimma kanaa fi kanaa wal qabatanii irratti mari'achuudhaaf xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammad waliin as istuudiyootti argama. Jawaar, baga nagaan dhufte. Atillee gara sooshaal miidiyaatti deebitee jirta dubbii roodmaappii akkasumas sana dura dhimma kachachala yookiin rakkoo hatamuu qormaataa firii qormaataa kutaa 12ffaa wajjin wal qabatee jiru kaasee yaada kee karaa miidiyaa hawaasaa kennaatti turte. Har'a immoo karaa OMN hawaasatti dhiyaachuuf jirta. Roodmaappii kana akkamiin ilaalta? Kan biraa immoo qormaati 12ffaa mormii kaasaa ture firiinsaa inni fala argateera. Qormaata irraa yookaan dhimmi qormaataa falan arganne. Uummanni waan beekuu qabu dhimmi qormaataa hatamuu kun waan deengadda beekamee miti. Gaafa qormaanni kun hatamee naannoo Amaaraa keessatti tamsa'u ministeera barnootaa namni ture kun Bahar Daar ture. Yeroo san itti himamee ture. Tarkaanfii homaatuun fudhanne. San booda qormaanni soroorfamee waggaa dhufu yoo xiqqaate barattoonni 5,000 ta'an qabxii wal fakkaataa barnoota 3 hin fiduun isaanii irra gahame. Osoo qormaanni kun hin ibsamne tarkaanfii sirreeffamaa akka fudhatamu odoo jedhamu didaniit kan uummatatti baasanii. Rakkoo lamatu jira kanarratti. Tokkoffaa qormaanni barnoonni 3 hatame waggaa qormaata qofa miti. Deebiitu ijoolleedhaaf raabsame. Kanaaf ijoolleen 90 irraa hamma 100tti kan fidaa turte jechuudha. Kanaaf barnoonni 3 sun komproomaayis ta'ee jira. Akka qormaata deemuu hin danda'u. Qormaanni tokko deebiin isaa bahee jennaan barattoota bira gahee jennaan komproomaayis ta'aa irra deebamuu qaba jechuudha. Kan lamaffaa scholastic aptitude test kan jennu SAT immoo waan ajaa'ibaatu hojjetame. Deebiin garee tokko qophaa'e kan biraatiif hojiirra oole jechuudha. Bukleetii tokko qophaa'e kan biraatiif hojiirra oole. Amma kan bukleetii kana sirreessineera kan aptitude kana sirreessinee jaanii kan kaanii garuu kaleessa bifa nama ajaa'ibsiisuun ministeerichi qormaan hin hatamneedha. Qormaan hatamu biirooleen barnootaa kan Tigraay, kan naannoo Amaaraa, kan Oromiyaa, kan Finfinnee yeroo dubbataa jiran kanatti hin hatamne jedha jechuudha. Kuni rakkoo guddaadha. Oromiyaadhaaf immoo rakkoo guddaadha. Maaliif Oromiyaa uummata Itoophiyaa keessaa harki 40 kan ta'u at least akka isaan lakkaa'anitti Oromiyaa keessa jira. Barattoonni kutaa 12 fudhatan jedhamu immoo parsantii 26 qofa. 26.8 akkasii. Waay maaliif kun gadi bu'e? Kana qofa miti. Amma Adaamaa fi manneen barnoota hedduu keessatti barattoota 300 keessaa tokkoffaa bakka itti darbee jira jechuudha. Waliigalatti hanga amma dhageenyutti parsantii 20 ta'uu jedhama Oromiyaa irraa kan darbe. Kuni rakkoo guddaadha. Kana odoo hin sirreessin irra deddeebi'uudhaaf yaalamaati kan jiru. Osoo kana barattoonni fi uummanni maatiin gaafataa jirudha amma waa'ee roodmaappii kana kan baasan. Kan roodmaappii bara darbee dhiyeessanii ture yoo yaadatte. Gaafii guddaa kaasee mormii guddaa kaasee mariin bal'aan irratti godhamuudhaaf jedhameef duubatti fudhatame. Mariin bal'aan osoo irratti hin godhamin yaanni hayyoonni hiree argatan sun itti kennan sun hojiitti osoo hin hiikamin osoo hin hammatamin amma semistera jalaan gahanii semistera 7 lama kana tofe semistera deegaluudha. Semistera jalaan gahanii gaafiilee rakkoolee imaammata san keessa jiru osoo hin sirreessin uummatatti fe'uudhaaf yeroo ittiin baasantu jira jechuudha. Kuni tarii Oromoo mootummaa kana jaanje tarii keessa ta'anitti saaboteej godhaa jiran natti fakkaata. Kanaaf waan dhimma guddaa fiduudha jedhee yaada. Barbaachisummaa isaa akkamiin ilaalta? Amma roodmaappii haaraa yookiin imaammati barnootaa haaraan waggoota 28 darbanii Dr. Xilaayee Geetee kaleessa miidiyaaf ibsaa akka turanitti ogeeyyii gaarii oomishuu hin dandeenye, seektara hundumaa keessatti namoota naamusa qaban oomishuu hin dandeenye. Kanaaf sirna barnootaa jijjiiruun barbaachisaadha jedhanii miidiyaaf ibsa kennan. Akkasii rakkoon guddaan barnootaa rakkoo naamusaatiin rakkoo qulqullinaati. Quality of education baay'ee gadi bu'ee jira. Kun immoo mallasaan waan godhe qaba.
faranjii ittiin sosobuuf maallaqa ittiin argachuudhaaf jecha yeroo baay'ee waan haasofnedha kun. Lakkoofsa guddisuu sababa jedhuun qulqullina baay'ee gadi buusee jira jechuudha. Lakkoofsa manneen barnootaa baay'ee bal'ise, lakkoofsa barattootaa baay'ee bal'ise, kan yuunivarsiitii kan haayiskuulii baay'ee bal'ise. Garuu adaduma bal'isuun garuu qulqullina irratti xiyyeeffannaan hin kennamne, lakkoofsa barataa daree keessaa baay'ata, barsiisonni qophii gaarii fi gahaa hin qabanii. Sababa kanaan barnoonni Itoophiyaa keessaa baay'ee bu'eera. Barattoonni digriidhaan yuunivarsiitii beekamarraa eebbifamanii xalayaata akka sirnaan barreessuu hin dandeenye, kan immoo injinariingiidhaan eebbifamanii hojii bu'uuraa tokko hojjechuu hin dandeenye oomishamaa jiran. Naamusa irratti baay'ee amma kan shakkisiisu jira. Qulqullina irratti yoo kan ta'u taate imaammatas rakkoon isaa imaammata moo waan biraati. Imaammata moo rakkoo dhiheessiiti. Rakkoo piraayoriitiiti kan jedhu irratti ogeeyyoonni taa'anii irratti mari'atanii san sirreessuun waan jiru. Waan shakkisiisu jira amma kana keessa. Fuulleffannaan guddaan naamusa. Maali naamusa isaa? Barattoonni siyaasaa keessatti aktiivli hirmaachuu isaaniiti. Waan biraati miti. Naamusni amma dura biyya kana hin turin kan zamana kana mul'ate yoo kan jiraatu taate sabboonummaan cimee dhufuu isaati. Namni sun yoo dubbatu irra deddeebi'uun jiru jira. Akeekni kaarikulamii haaraa kanaa roodmaappii haaraa kanaa dhaloota Itoophiummaadhaan cuuphamee gadi baasuudha. Bakki jirtu akkuma tanuma. Sabboonummaa dagaagee dhufee ummatoonni keessattuu dhaloonni lafaa dhufan kun akka duriititti afaan qabachuu didee eenyummaa isaatiin dhaadatee eenyummaa isaa kabajatee walqixxummaa gaafatee walqixxummaa san gaafachuu qofa osoo hin ta'in harkaan hiixatee waan fudhateef dhaloota kana doomsuu barbaadan jechuudha. Sabboonummaa doomsuu barbaadan. Kan roodmaappii qofaa miti kan laalamuu qabu. Ihaadee goggaa wal ga'u maal jedha? Rakkoon hamaan biyya kanaa sabboonummaa dheedhee lafa ka'a. So addatti ilaaluun qabdu kan barnootaatis kan siyaasaatis fuulleffataniiti kan sabboonummaa balleessuu barbaadan. Sabboonummaa eenyuti kan isaan balleessuu barbaadan? Kan Amaaraatiin miti. Roodmaappiin kun dhugaa qophaa'u sabboonummaan Amaaraa sadarkaa ammaa kana hin geenye. Oromoo irratti fuulleffataniiti. Kan ammoo kan sii mirkaneessu maali? Seensa irratti akeekni roodmaappii kanaa dhaloota Itoophiummaadhaan cuuphame fiduudha. Gadi siqee garuu barattoonni Oromiyaa keessaas kan biraa afaan Amaaraatiin sadarkaa gadi irra kaasanii baratanidha. Itoophiyummaa Amaarummaadhaa kan kaleessa qabsoodhaan ofirraa foottooksinee ofirraa lafaan geenye san deebisuu barbaadan. Kuni akeekni isaa ifa ta'uu danda'udha qaba. Keessa qofa osoo hin ta'in alumarraa waan ifaati jechuudha. Kan biraa afaan ilaalchisee akkuma ati dubbatte onlaayinii dokumentiin deemaa jiru amma ofishaalii wanni isaan gadi baasanii himanii jiraachuu baatullee afaan Amaariffaa naannolee hundumaa keessattuu kutaa tokkoffaa kaasee akka baratamudha dokumentiin karaa onlaayinii deemaa jiru. Biiroon barnoota Oromiyaa immoo Dr. Tolaa Bariisoo BBC afaan Oromootti akka himanitti waan kana waakkatanii jiran. Biiroo barnootaa fi ministeera barnootaa gidduu wal hubannaan jira kan jedhu gaafii ta'inatti mul'ata. Barbaachisummaan afaan Amaaraa kutaa tokko eegaluu maali? Biiroo barnootaa fi ministeera federaalaa jidduu yookiin fakkeessanitti durriyyeen ogaa keessa seenuu hedduu fakkeessite boksiin wal dhoofti. Ati waldaan jettee addaan qabu deemta isaan keessa seenan. Yookiin biiroon barnootaa fi ministeerri barnootaa geemii san uummata irratti taphachuu barbaadani yookiin immoo biiroon barnoota Oromiyaa geemiin ala darbamee jira jechuudha. Draaftii isaa irratti wixinee irratti qaama isaan haala san irrattis ifatti lafa kaa'amee jira. Afaan Amaaraa kutaa tokko irraa akka eegalu kan jedhu. Wixineen biraa wixineen sun fooyya'ee yoo jiraate maa gadi hin baafne wanni dhoofamuuf maali? Wanni amma Dr. Tolaan jedhu kun dhugaa yoo ta'e afaan isaanii maaliif amannanu? Wal beeyna baroota darbe keessa maal akka turan? Mootummaa tana arra dhiisii egaa ishiin duuteyyuu amanuun nama rakkisa. Maaliifi mootummaa jireenya ishii guutuu sobarratti hundoofte waan taateef. Yaadadhu Dr. Tolaa afaanii laagii warra akkataa ture bara. Kanaaf waan irra dabarree wanni goonuu miti. Dr. Tolaan wanni inni jedhu kun dhugaa yoo ta'u taate wixineen sun fooyyee afaan Amaaraa kutaa tokko irraa hin eegaluu kan jedhu as baasee nu agarsiisuu danda'udha qaba. In fact dongora qofa osoo hin taane yakka hojjetaa jiru warri biiroo barnoota Oromiyaa. Wixineen kuni mormii guddaa Oromiyaa keessatti irra gahee almost reject waan jedhe waan godhamedha. Yaada san keessatti hammatamuu isaa osoo mirkaneessin cal'isanii haga ammatti turuu isaanii dongora guddaa osoo hin ta'in itti gaafatamummaa isaanii hir'isuudha kan agarsiisu. Wixinama kanarraa kaanu afaan Amaaraatiin wal qabate. Afaan Amaaraa kan sadarkaa gadi irraa baratamuu qabuuf federal working language waan ta'eef afaan hojii federaala waan ta'eef jedha. Itoophiyaa keessatti afaan biyyoolessaa national language wanni jennu hin jiru. Afaan hojii afaan Ingiliziitii fi
afaan Amaaraati. Garuu uummanni Oromoo gaafii gaafataa jiru jira. Gaafii gaafataa jiru maali? Afaan Oromootis afaan hojii federaalaa nuuf haa ta'u jedhee gaafii qabsoo tana finiisitee asiin geesse. Kana osoo hin deebisin gara imaammataatti seenuun atiin biraan masqalatti fakkaata waa jechaa ture bara darbe. Imaammata afaanii osoo hin qabatin dura imaammata barnoota afaanii baasuun hin danda'amu. Biyyattiin gaafii afaanii waggaa 50tiif afaan Amaaraa biyya kanarratti humnaan kan fe'amee as ture. Humnaan fe'amuu kanatu gaafii guddaa kaasee waggoota 50 darbeef biyya kanatti nama walfichiisaa ture. Qabsoo ammaa kanarlee jijjiirama ammaa kanallee kan fide. Gaafii kanaaf furmaata osoo hin kennin imaammata barnoota afaanii fiduu jechuun maal jechuudha? Qormaata fudhattee osoo gaafii tokko fara kan jiru osoo hin deebisin kan dhumaarra deebisuudhaaf deemu jechuudha. Kuni waan fudhatama hin qabneedha. Oromiyaa keessatti Oromoon jibba afaan Amaaraa hin qabu. Afaan Amaaraa yoo baran rakkoo hin qabnu. Kaleessas qubee mataa keenya kan bocanne afaan keenyaan barachuu kan eegalle jibba afaan biraa waan qabnuuf miti. Tokko afaan keenya dursinee afaan keenya barachuu danda'u. Lammaffaa afaan barannu san immoo nutu filata malee ormi nuun filu. Afaan Oromiyaa keessatti baratamuu qabu kan murteessuu qabu maatii daa'immanii fi akkasumas immoo bakka bu'aa isaanii mootummaa caffee Oromiyaati. Infaakti caffee Oromiyaati kan murteessuu qabu. Kanaaf keessattuu barnoota sadarkaa duraa irratti mootummaan federaalaa sadarkaa kanatti bahee waan madaa uummataa hooqu afaan Amaaraa sadarkaa duraa irratti fe'a jechuun heera mootummaa diiguu qofa osoo hin taane wareegama hammammaa kafalame irratti qoosuu jechuudha jechuudha. Tarii wanni ifa ta'uu qabu afaan Oromoo afaan federaalaa gochuuf gaafii ijoo uummataa ta'uu hin beekamaa. Akka tarsiimootti warra ODP kanneen fayyada afaan Amaaraa kutaa tokko eegaluun afaan Oromoo afaan federaalaa gochuudhaaf karaa kana amma illuujiin akka uumamne hawaasa keessatti. Warri ODP kun waan dogongoree jira. Sossobne bira dabarra waan jedhamu jira. Wanni sossobamnuuf illee hin qabu dhuga qabna. Wanni sobnuuf hin jiru, wanni nama sossobnuuf illee hin jiru. Biyya teenya irratti, qe'ee teenya irratti afaan keenyaan barachuun mirga keenya. Biyya teenya irratti biyya nuti uummataan wayyaba taanetti diinagdeesiitiif 2/3 kontribuut goonu keessatti abbaan nu wajjin jiraachuu barbaadu nuun walii galuun dirqama isaati. Kanaaf wanni nama sossobnuuf hin jiru. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u hoggaa jennu wanni nama sossobnuuf hin jiru. In fact afaan Oromoo naannoo biraatitti barachuun nu caalaa orma fayyada. Malee wanni nama biraallee sossobnuuf hin jiru. Wanni dhodhoisaan godhamuuf illee hin jiru. Seeran ifatti irratti wal mormine irratti walii gallee goona. Garuu wanni tokko ifa ta'uu danda'u qaba. Oromiyaa keessatti hanga har'aattis dabara milikirraa kaasee hamma darguutitti namni keenya dirqiidhaan afaan Amaaraa barsiifamaa ture. Bara isaan kana keessatti afaan Oromoo hayyamame garuu afaan Oromoo osoo hin guddatin afaan Amaaraa itti deemame. Manneen barnootaa 300tu afaan Amaaraa qofa barsiisa. Manneen oolmaa daa'immanii almost sadarkaa hunda jechuun harki 85 afaan Amaaraa qofaan barsiisa. Kana hunda obsinee sadarkaa jirrutti amma daa'imman kutaa tokkooti irratti osoo gaafii afaan Oromoo afaan federaalaa gochuu hin deebisin itti deemuu jechuun tuffii oliiti jechuudha. Biyya kana keessatti dhugatti waan hedduu nama gaddisiisu dubbachuuf illee nama saalfachiisu akka hin dubbannes an kan callifnes nu rakkisaa jiru keessa waan amma isaan as baasan kana. Amma akkaataa kanaan barnootatti yoo seenne rakkina maaliitu maaliifi amma ministeerri barnootaa akka jirutti roodmaappiin kun bara barnootaa itti aanu kaasee hojiirra oola. Akkanaan barnootatti seenuu hin danda'amu. Hin seenamu itti fakkaate wanni akkasii hin jiru. Wanni tokko beekamuu qaba. Amma booda Oromiyaa keessatti wanni uummanni Oromoo hin barbaanne wanni uummata Oromootiif hin taane hojiitti hin hiikamu. Kun osoo kan ta'u taate maaster pilaaniitu hojiitti hiikama. Kana osoo kan ta'u taate laagimiitu ijoollee afaan jallisaa itti fufa. Ammas yoo kan ta'u taate roodmaappiin kun qoratamee hayyoota Oromootiin itti amaname san booda haawwan fi abboota Oromootti gadi darbe erga isaan amananii qofa hojiitti kan deemamuu qabu malee dhufanii gubbaadha akkuma kaleessaa dhandhaaranii sanuu amma yeroo Oromoon ilmaansaa aarsaa kafalee sirna cunqursaa ofirraa kaasee haara galfadhe jedhu kana keessatti shira akkanaa fidanii barattoota irratti torbaan lama keessatti isinitti feena jechuun abadan ta'uu hin danda'u. Kana immoo uummanni Oromoo ofirraa deebisa kana shakkiin qabu. Akka waliigalaatti barnoota Oromiyaa wajjin wal qabsiisee gara jalqabaa kaafteetti sirni barnootaa biyya kanaa dhaabbileen barnootaa manneen barnootaatti kaasee mana kaadiree ta'anii jiru. Manneen barnootaa Oromiyaa keessa jiran dhuunfaan almost gara harka 85 kan ta'anii ol afaan Amaaraa barsiisu qulqullina barnootaa wajjin wal qabatee rakkinni jiru. Barnoota Oromiyaa wajjin wal qabatee walumaa gala rakkinni itti mul'atu maal? Maal godhan sitti fakkaate?
Manneen barnoota mootummaa baajata xiqqaatti godhu barsiisotaaf kaffaltiin kafalamu barsiisota bakka adda addaatti kufteetu achi keessa gama manneen barnoota mootummaa afaan Oromoo keessatti baratamu keessatti qulqullinni baay'ee laafadha. Kanaaf namni keenya kan waa xiqqoo maallaqa harkaa qabu of agabsees ijoollee isaa mana barnoota dhuunfaa keessa. Mana barnoota dhuunfaa immoo hoggaa keessa afaan Oromoo hin jiru. Afaan Amaaraatu jira, afaan Alagaatu jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen nama keenya xiqqoo waa qabu kan hojjetaa mootummaa kan xiqqoo daldalatu guutuutti Amaarayaatti deemaa kan jirtu. Anamma eegan dhufeen amman kanan hubachaa jiru beektaa. Kanaaf garaamaan nu ajjeesaa jiranii jechuudha. Ilmaan hiyyeessaa manneen barnootaa mootummaa keessa jirtu qulqullinni barnootaa waan du'eef caccabtee kuftee jirti jechuudha. Ilmaan warra xiqqoo qabeenya qabu mana barnoota dhuunfaa seenti mana barnoota dhuunfaa keessatti afaan Oromootiin barsiifachuu hin danda'u waan hin jirreefi afaan alagaatuudhatti akkuma gaafa Haayila Sillaasee san Amaarayaatti kan deemaa jirtu jechuudha. Qeegeenya keessatti Oromiyaa keessatti. Waggaa 40 egaa Haayilee Fidaafaa wareegaman booda wanni akkanaa Oromiyaa keessatti itti deemaa jiraachuu kun waan nama ajaa'ibsiisaati. Kanaaf gama lamaan manneen barnoota mootummaa qulqullinaan ajjeesu manneen barnoota dhuunfaa immoo afaan alagaa irratti fe'aniit afaan alagaa hayyamaniifit bifa kanaan ittiin deemaa jiran. Galatoomii Jawaar sirni barnootaa yoo bocamu walumaa galatti buxineen sirna barnootaa gaafa qophaa'u hirmaannaa akkamii barbaachisa amma fakkeenyaaf kan nageenya dookumentii kun waggaa tokko dura akkasuma ifa bahee mormii keessummeessaa ture jarri inuma dhoksan ammas hawaasi quba hin qabaanne waan kana jechuudha. Hirmaannaa akkamii barbaachisa yeroo akka kana? Ana akkam beekutti imaammata tokko jijjiiramuu kan deemu qorannoo godhama. Eenyu qorannoo godha? Namoota ogummaa sanii qaban tokko. Garuu immoo biyya sabaaf sablammii waan taateef dhimmi imaammata barnootaa dhimma biyya ijaaruutiin waan wal qabatuuf siyaasaaf diinagdeef hawaasummaa biyya tokkootiin wal qabateef namoota ogummaa qaban qofa osoo hin ta'in namoota biyya san fakkaatan daayivarsitii sabaaf sablammoota adda addaatirraa wal qixa irratti bahaman keessatti hirmaachuu qaban. Kan akka agarruutti garee tokko kan garee ilaalcha tokkootiif saba tokkootitu itti guutameeti kan qopheesse jechuudha. Kuni ifa barra. Baay'ee dubbisuun qabdu waan isaan jedhan xiqqoo namicha fuula isaatiif waan inni haasa'u irraa ga'uu dandeessa jechuudha. Kanaaf waan akka imaammata barnoota biyya kanatti wal falmisiisaa ta'e. Biyyi tuni reef ijaaramaa jirti. Reef olaantummaa garee tokkoo jalaa baatee wal qixxummaa sabaaf sablammootaatti achi cehuudhaaf dhidhiitataa jirti. Yeroo kanatti gareen tokko qopheesse ilaalcha garee tokkoo qofa fayyadu. Itoophiyaan uummanni Oromootis ta'e uummanni Somaaleetii fi uummanni sabaaf sablammiin biraa irratti qabsaa'e tan durii sun hin deebitu. Ilaalchi imaammata kana Itoophiyaa durii san kan olaantummaa afaan tokkoof aadaa tokkoo qabdu deebisuudhaaf kan hormameet garatti deemamaa jiru jechuudha. Kuni nama qaaneessa. Maaliif yoo akkas kan taatu taatare maaliif namni sun hundume? Yoo akkas kan taatu taatare Haayila Sillaasee irratti maaliif namni fincile darguu irratti maaliif namni fincile? Itti dhiisuun hin danda'ama ture. Kanaaf adeemsa imaammanni tokko itti qophaa'u irra utaaluudhaan akeekaaf tarsiimoo siyaasaa garee tokko bakkaan ga'uudhaaf kan qophaa'edha. Amma biyyi kun biyya sirna federaalawaati jechaa jirra. Namni baay'ee shakkii of keessatti argaa jira karaa keessuma murtoowwan dhimma imaammata barnootaa karaa mana marii adawaawiiwwan daddarban kunneen sirna waaltawaa itti deebi'aa jirra waan jedhu gaaffii akkasii kaasaa jiru waan ta'eef mootummaan kana irratti of eeggannoo akkamii gochuu qaba sirna federaalaa jiru kana wajjin. Ka duraa mootummaas ta'ee namuu biyya kanatti waan tokko beekuu qaba. Biyyi tun gara fuulduraa itti fufuu kan dandeettu sirna federaalawaa sabdaneessaa kan wal qixxummaan wal kabajuun keessa jiru. Kan sabaaf sablammiin aanaa haa taatu godina haa taatu naannoo ofii keessatti ittiin of bulchanii Itoophiyaa keessatti immoo akkaataa baay'ina isaanii akkaataa gumaata isaaniitiin qooda aangootii fi diinagdee argatanii ittiin jiraatan yoo jiraate qofa. Self rule and shared rule yoo jiraate qofadha. Hawwiin fedhe yoo jiraate abbaan fedhe waan fedhe yoo kan hawwu taate Itoophiyaan akka kaleessa kan sabaaf sablammoonni walitti cafallaqamanii tokko gubbaa taa'ee kun jalaa qoraan ta'u hin jiraatu. Kana namni beekuu danda'u qaba. Signaling is dangerous. Yeroo baay'ee irra deebi'ee dubbadha. Doongorri ijoollee keenya waggaa dabre kana keessatti injifannoon qisaasamaa dhufee jira. Fuula kennuun gammachiisuudhaaf jecha sossobuun hin barbaachisu. Nuufi uummanni Amaaraa uummata obbolaadha uummata waliin jiraatudha. Siyaasaan teenyaaf kasaanii garuu waggaa 150 siyaasa wal faallessituudha. Siyaasaan wal faallessituun akka wal simattu biyya walii ijaaru ni barbaanna waliin ni ijaarranna.
garuu harka kennuudhaan olaantummaa garee tokko fudhachuudhaan already olaantummaa aadaa, olaantummaa dinagdee, olaantummaa afaaniitti biyya kana jira. Wanni hoggansa kanarraa fi mootummaa gara fuulduraa sirna dimokiraatawaa gara fuulduraa irraa eenyus olaantummaan kaleessa disparitiin sun hafe walqixxummaan akka bakka bu'uudha kan barbaannu jechuudha. Kuni ta'aa hin jiru. Kuni dongoro guddaa. Mee waan tokko si agarsiisa. Waan milli ummata keenya ummata kibbaa irratti godhe waan seenaa kaleessa kitaaba irraa dubbamu miti hambaan isaa hanga har'aa jira. Fuula kennurraa kan ka'ee har'a namni nama keenya duguugaa bahee fi ummata keenya fixaa ture akka gootaatti ilaalamu eegalee jira jechuudha. Barnoonni isaanii maali? Xiqqoo booda mangistuunis goota ta'a. Xiqqoo booda malasaallee deebi'ee goota ta'a jechuudha. Kuni madaa walii tuttuqaa biyya diiguutti waan fiduuf wanni barbaachisu wajjin gatta'anii dhugaa walitti himanii sirna federaalaa dhugeeffannoo waliit irratti hundoofte jaaruu irratti malee tokko sossobaa kaan sossobaa fakkeessaa deemuun biyya kana gara diigumsaatti malee gara jaaramuutti hin fidu. Marii keenya gara xumuraatti fidaa jira daawwattoota keenya kan mari'achaa jirru dhimma roodmaappii barnoota haarawaa hojiirra ooluuf jiru ilaalchisee xiinxalaa siyaasaa fi daayireektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork obbo Jawaar Mohaammad wajjin turtii gochaati jirrudha. Gara dhumaatti wansi gaafadhu Jawaar mootummaan maal gochuu qaba hawaasi dhimma roodmaappii barnoota kana wajjin wal qabatee uummanni maal gochuu qaba? Warri mootummaa federaalaa jiru itti fakkaachuu danda'a. Amma booda gubbarraa wanni gad darban gad hin bu'u kana beekuu danda'u qaba. Maaliif uummanni dammaqee jira? Uummanni ijaaramee jira. Uummanni mootummaa wayyaanee amma sibiilaa cimtuu sanuu micciiree harka kennisiisee jira. Uummanni imaammataaf tarsiimoo isaaf hin taane hin fudhatu. Uummatatu beekammoo waan isaaf ta'u. Hayyuun ministeerri hoogganaan yaada tokko qabaachuu danda'a uummataaf. Yaada san garuu hojiitti ni hiika jee xarrazee gadi fiduu dura uummata mari'achiisuu danda'udha qaba jechuudha. Uummata hoggaa jennu garuu kaadiree masumuuniin itti kafalamee walitti qabame. Kayoo dubbadhu jedhaniin waan jarri akka dubbatan barbaadu dubbatu. Kayoo callis jedhaniin afaan isaa xaraggafee taa'u osoo hin taane hayyoota biyyaa hayyoota uummataa walitti fidanii irratti mari'achiisu. Hayyoonni sun immoo waan irratti mari'atanii walii galan san uummataan gadi ga'anii uummata amansiisu san booda hojiitti kan hiikamuu qabu. Barnoota jechuun waan laafaa miti. Mallasaan ekspermentii godhe biyya kanatti beektaa akka laaboraatooriitti itti fayyadame. Barnoota amma isaanii qeeqan kana mana tokko keessa taa'etti Ingilizii irraa raasee jijjiiree hojiitti hiike. Dhaloota jaamsee jechuudha barnoonni sun. Har'allee dhaloota itti aanu jaamsuu barbaanna hin barbaannu. Jijjiiramni imaammataa gadi fageenyan keessattuu immoo nuuf dhimma dhaloota baraaruu dhabuuti. Ibsaa guutamaa fa'aa ji'a 9 argatan san keessatti halkanii guyyaa hojjetanii qubee sana wayiitti hiikuun dhaloota qubee uume dhaloonni qubee qeerrootti cehet bilisummaan arra argamsituun as baate. Amma immoo sanuuf duuba deebisuudhaaf waan sirna kaleessa qabsoodhaaf irraa kuufne san deebisu ijoollee teenya irratti akka deemamu kan godhamu. Ergaan ani warra mootummaa naannoo Oromiyaatiif qabu, ergaan ani warra biiroo barnoota Oromiyaatiif qabu, dirqamni isaanii bajata fuudhanii gad dabarsanii kitaaba gadi hiruu qofa ta'uu hin qabu. Waan Oromiyaadhaaf Oromoodhaaf qabu sirritti hayyoota wajjin bulleessanii lafa kaa'aniit olis erguu qabanii gadi dabarsuu qaban. Waan saffisaan dhaabbachuu qabu keessa manneen barnoota dhuunfaa Oromiyaa keessa jiran akkuma manneen barnoota mootummaatitti afaan Oromootiin barsiisuu imaammata mootummaa naannoo Oromiyaa hiikuu qabu. Oromiyaa keessa malee wanni akkanaa kan jirre beektu. Oromiyaa keessa qofa kani manneen barnoota kibban beeku. Tigraay keessa hin jiru, naannoo Amaaraa keessa hin jiru. Kani manneen barnoota faallaa afaan hojii naannichaatiin alatti kan barsiisan Oromiyaa keessa qofa. Maaliif? Barnoota qofaaf siyaasa irraa achi ilaali. Maal jedhan amma? Paartileen jiran hunduu akeekni isaanii guddaan Oromiyaa irratti. Oromiyaa doomsuu, Oromoo addaan qooduu, hamilee isaa cabsuudha kan isaan fuulleeffatanii deeman jechuudha. Daa'ima tokko immoo mataa isaa irratti kutaa tokko irraa kaaftee ilaalcha afaan faallaa dantaa isaa irratti faayoo deemte gabricha haaraa horachaati kan deemtu. Kanaaf uummanni keenyas dura dhaabbachuu qaba. Warri mootummaatilleen uf duuba deebi'anii itti yaaduu danda'udha qaban. Rood maappiin kun durumarraa hin xiraa'a. Xiraan kun kan irraa ba'uu danda'u hayyoonni keenya gadi taa'anii sirriitti ilaalanii yoo madaalan qofa. Maali mootummaan badiisaa irraan baranne? Maastar pilaanii, waa'ee magaalota, laagim, ammallee deebi'anii akkamitti waan akkanaa hojjetan. Bulcheessuun osoo danda'amu, uummatatti dhiyeessuun osoo danda'amu, yaada dabalataa itti fudhachuun osoo danda'amu jarjaranii ittiin deemuun kun sirrii miti.
Kana duuba deebi'anii itti ilaaluu qabu. Uummanni keenya immoo akkuma yeroo adda addaatti jedhutti ija takka cufatanii ija takka rafuu qabanii amma ija lamaan banatanii rafuu danda'uudha qaban. Maaliif bakka darguu duubatti gara zamana Haayila Sillaaseetti waan nama deebisutu as mul'ataa jechuudha. Kanaaf uummanni keenya damma qofa qaba. Mootummaanis yoo siiriyees kan ta'u taate gadi taa'ee waan uummanni barbaadu sirna barnootaa qofa irratti osoo hin ta'in wanti biyya kana keessa ta'u waan dubbachuu nu dhoorguuf nu saalfachiisu taa'ee galee jira. Waan baay'eedha keessa seenuu barbaadu. Waan faallaa fi farra ilaalcha dantaa Oromoo ta'e hedduutu biyya kana keessatti bibbiqilaa jira. Ilaalchi farra Oromummaa kan alagaa qofa osoo hin ta'in sadarkaa mootummaa federaalaatti. By the way mootummaa federaalaa keessa harki 63 kan ta'u warra saba tokko irraa walitti bahedha. Waan isaan dhadhaaran federaala yoo dhiibneefillee Oromiyaatti immoo kanatti gadi fidanii ittiin deemuun kuni rakkoo uuma. Kanaaf warri mootummaallee gadi ta'anii maal hojjechaa jirra? Muka of jalatti muraa jirraayi. Boolla awwaala ofii qotaa jirraayi kan jedhu laaluu qaba. Uummanni immoo yeroo mootummaan qileetti of naqu wajjin qilee akka hin dhayine of eeggachuu qaba jechuudha. Ayyee xiinxalaa siyaasaa fi daayireektar Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Jawaar Mohaammad dhimma roodmaappii barnoota haaraa akkasumas firii qormaataa kutaa 12ffaa akka caccalame ilaalchisee yaaduu kenniteef maqaa daawwattoota OMN hedduu si galateeffadha. Galatu. Ayyee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammad waliin dhimma roodmaappii barnoota haaraa akkasumas firii qormaataa kan kutaa 12ffaa darbee fi dogoggora uumame ilaalchisee mariin goone kanumaan ga'e yoonaa ture qophiin keenya xiyyeeffannaa kanumaa hanga yoonaa ture waan daawwattaniif hedduu galatooma. Abba jennee kaana kanumaan jalqanna afaanuma keenya kattannee dubbinna afaanuma keenya tarsiiboo hubanna. Afaanuma keenya kattannee dubbinna afaanuma keenya tarsiiboo hubanna. Yeroo